jaalaltii abdii murtu kabaja sodaan dhiiftu jaalaltii abdii murtu kabaja sodaan dhiiftu abdii jaalala kee kabaja sodaateeti nan dhukadhee gubadhee waan darbee yaadadhee waan darbee yaadadhee waan darbee yaadadhee laal margee tuubontuu shaggee jimma laal margee beekamtii kootatii aansiin awwaamama laal margee kamiinsi dhiisaree si fawwaree gamaa laal margee jaalalli kee margee namaa ganna gootee akka darbee sa yaadadhu ankeetii nama raarfadhu si yaadaatan olee buulee ansiin irraanfannee takkaalee akka darbee sa yaadadhu ankeetii nama raarfadhu sirboota akkana jedhanis kan qabu. Waaw sagaleen kee akkanitti bareedu beektamte garuu. Sagalee bareedaan qaba. Akka malee. Reefuuti sirba wayii sirbitu si dhageera tu sagalee bareedaa qabda sirba tokko sii kennu malee hin taane. Baay'ee natti tola. Dhugaa rabbi siifan kenna. Kan sagalee kootiif ta'u. Kan sagalee keetti ta'u. Nasii kenna sirba baay'een qaba. Sirba 45 kan amma sammuu koo kana keessa jiru. Kanaan waraqata tokko malee akkasumatti gargar banadhee dubbisuudhaan amma asuma taa'ee sirbu. Waraqata nan barbaachisu dabtara nan barbaachisu. Gara fuula duraatti akkati weelluu baay'ee baastu shakkiin qabu. Yoon jaalala Sabriinaa tanarraa hafiga. Hafuun kee waa'ee nafnedha. Amma immoo gidduutti hordoftoota keenyattis kan himnu sittis kan himnu keessumaa addaa tokkodha kan nuti qabnu. Keessumaan keenya garuu keessaatti ol seenti walumaan kan ilaallu taana jechuudha. Keessumaan keenya eenyu laata? Nagaa akka? Sabrii nagaa. Sabri, alega. Hai. Abu juga ada mana baru? Baru mana bang Godinga. Sabri, kau. Abu naga. Nega apa? Geta. Naga. Tak, fatu. Hai. Bo, ini mana apa? Izair mami. Kan agak Sabriinaa. Hai. Surprise golem. Hai. Kam jirta? Yaa waan nagaan qabaga. Haa dhuguma woo garuu wanti tun. Mee koy. Maani nama. Lakki. Sibo mana ba mo zaira diwe. Zaira. Wallahi jimi wallahi. Wallahi. Ya Allah. Hai. Akami. Sabri nagaa. Nagaa. Abu jirta. Jirta. Nagaa. Nagaa wallahi. Hai ya lele sibo. Abu laki. Malawas fakkaata. Mana bana fakkaatu jira wallahi. Laal galala makka akana turku jiru lala. Lala garte? Hai. Sabri. Akami. Abu ma jirta ida. Mandra. Sibo baran khanaan dhiyoon tan gaafaan achi keessa jiru san garte. Hani fi saradda walee na keessumata kana dhufe kanatti jimaa qamoo jira wajjinaan jette awwaanuma namni sarkeessi wajji jimaa qamoo fuun ta'u wallahi maaliif abu ana biratti uumamni kee adda bariyaa Sabriinaa garuu dhuguma manuutin awwaana manu garuu hangaan torban tokko fedha ta'u wallahi nama non leeman tabshir ay mal qaba wala garra onno garabina ka fede qabame abo sibo Iddi mataan tuni kee kuma waan dubbadhu laale. Warreen kanaan dura TikTok irratti na barbaadaa turte Sabriinaa. Kun warraa tana ijaan harkeetiin jira kaa. Yaa woy manaa baay'ee. Zaira. Bo manaa baa miti mifi. Zaira maami. Sirriidha kun sheeru baadha. Sabriinaa jaba. Kan jaalate beeka gubaa jaalalaa. Guyyaan nageeyyuma hamtuun galgalaa. Galuus gadinchiisu garaan gaggalaa. Yeroo meeqan fiigee qabadde hulaa. Si jaaladde Sabrii sirraan miidhame. Abbaa jaalalaa seenee keessa lime. Wayyaadaan nagoote wayiin si himee jiru namarraa bahee awwaalame. Amalaa fi biifaan na boojiite. Onnee toosumii jaalalaa tiddite. Illaattee onneen too namaa dooyte. Na gargaari Sabrii onaanaate. Leele. Aboonni tun garuu zaahira taateetiin irraan tanan. Wallahi anama. Zaahir maabshir. Akkamitti? Taa'umsis tole. Tole jira akkamitti? Saboo dhuguma maaliif?
dhugaadha kunoo seenumaadha eeka Naman namallee. Naman wallahi naman. Qabaddu laala. Hangaan torbaan lamaa sadii taa'utti. Sibo, komni sitti illee namartiin qabu kam? Booda manaa fi baay'ee namatti tola dhugaa. Ani tuuta karaan tana gammadeetiin jira laakun akkaan jiru. Akkuma kilipii irratti argiteeni. Haya ammaan tana daran bareeddi. Ammarra bareeddi wallahi. Ka kilipii san caalatti gurbaan magaala bareedda siin faarsisu san garte. Anga gurbuma san ta'uun olu jeetiin beektaa duraan gaa akkana kiiloo barbar gandatti maqaa kiyyaa Sabriinaa naan jaani. Mootara na dhufu wallahi. Hai Sabriinaan dhufe. Awwa Sabriinaa yeroo Sabriinaa. Awwa bakka kanaa jirra kottu nufu dhigaa. Haya. Sabriinaa too akkamitti argiteen qaamaan argitee ni beektaa? Akkamitti argitee? Ibsiif qaama jaalala kee ibsiif kan kanaan dura ibsaa fi turte amma ija ishee keessa laala jaalala kee ibsitaaf. Addunyaarraa Sabriinaan filadde otoo ishiin beekin kophaa koo jaalladde maalootti naaf himaa rakkadde dhiphadde mita warqiin talaa kullee haate deeyse uumama kee dinqii rabbiin agarsiise sidaa beeynooluu yaa'idhaan nageeyse ijaansi harkuudhaaf soora ija kooti hafuura somba koo dhiiga onne tooti ajaa'iba rabbiin si na jaallachiise soma yaadu malee of na wallaalchise yoomuu boqodhaa yaanni kee na dhiise galuus rafeen buluu suma yaadachiise nama nyaateen bullee yaanni na fatteesse. Sirba akkana jiru waan afaan isii booda sirbaa ture jechuudha. Atis kabarii garaagaraan hojjettamte? Kabarii hojjechuun ture ammaaf immoo kabarii dhaabee sirboota mataa kiyyaa hojjechaa ture. Ni sagalee kee bareeda sana dhageessise. Amma inni nu walisaa jiraami. Kan Sabriinaa dhaggeeffachuun barbaadani? Barbaaddeet? Yoo itti tolee qofaa sirbitu malee. Xiqqoo seemarra naa sirbi kaha. Gatti qooda chaadhaan ibkabattiin ollee inti yaaba baay'eetiin maqaa keessan faalee ija teessan dura deemu waan malee araami bubbulee ji'oota shan dura songala deemu mana barumsarraa hiriyaati yaanis wal beekanna dura isi harka fuudhee lanjee wal barraa ilma dardaraati magaala bareedaa ayyaamuma malee dabdabi ana sirba kanarratti si jaallate beektamti? Wallahi. Jalqaba sirba Sirba kanarra na barte. Yeroo dheeraadhaaf miidiyaa hawaasaa irrattis dachaas baay'ee si iyyaafachaa ture. Siif jedhee Harargee irraa ba'ee Harargee lixaa Galamsoo irraa ba'ee qaxxaamuree Finfinnee keessa seenee siif jecha Finfinnee kan duraan gurraan dhaga'u dhaqee si barbaadee si iyyaafatee si arguudhaaf baay'ee dhamaa ture egaa qophii yeroo jaalala irratti immoo guyyaan isaa geenyaan har'a ijaan si argee jaalala akkan siif qabatus yeroo garaagaraatti beekta waan ta'eef anis hordoftoonni qophii yeroo jaalalas eegaa jiru gaama Sabriinaan maaluma jetti laata onnee dachaas keessa silaa afattee ciifteetti onnee dachaas keessaa silaa burraaqaa jirti jechuun hordoftootaan hafu waan ta'eef deebii sirraa eegna jechuudha gaama. Nyaata duraan duraa isinillee nu kabajanii sagantaa kanarra nu affeeruudhaaf hedduu galatoomaadha. Jaalalti uumaa rabbiiti. Sigalee maaliif namni jaalate jechuun dandeessu. Dachaas namni akka dachaas nu jaalachuu qayyatti baay'ee sawwee carraan qaba jeetii yaada because jaalala dhugaa ta'e onnee sanirraa burkitu sana jaalate waan